Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa magaalaa Finfinnee gabaasa raawwii hojii bara baajataa 2018 fi karoora bara baajataa 2019 dhiyeessuun irratti mari'ateera. Komishinarri Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa magaalaa Finfinnee Komishinar Jamaal Radii bara baajataa kana keessatti hojii hubannoo uumuu fi leenjii kennuun cinatti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjechuun hojiiwwan bu'a qabeessa ta'an raawwatamuu ibsaniiru. Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa magaalaa Finfinnee hojii hubannoo uumuu fi leenjii kennuun cinatti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjechuudhaan hojiiwwan bu'a qabeessa ta'an raawwateera. Kasaaraa gama hedduu malaammaltummaa fi sirna hojimaata badaatiin geggeeffamu ittisuuf, iftoomina sirna hojii mirkaneessuu fi tajaajila kennamu saffisiisuuf hojiiwwan hedduun hojjetamaniiru. Milkaa'ina hojii kanaatiif jijjiiramni magaalattii keessatti dhufe ragaa ta'uu danda'a. Komishinarichi itti dabaluun hojiin qindoomina hawaasaa waliin hojjetame milkaa'uu eeranii kunis saamichi qabeenya mootummaa irratti gama adda addaan raawwatamu akka hir'atu taasiseera jedhan. Farra malaammaltummaa irratti hawaasni ariitiin eeruu kennuu irratti aadaan isaa dabalaa jira. Kunis saamicha maallaqaa fi qabeenya gosa adda addaatiin raawwatamu akka hir'atu taasiseera. Bara baajataa kanattis hooggantoota fi ogeeyyii 1917 irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu akkasumas qabeenya mootummaa fi uummataa hedduun saamicha irraa baraaruun danda'amu ogeessi karooraaf baajataa Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa magaalaa Finfinnee obbo Gizaachoo Dagafaa dubbataniiru. Komishinichi bara baajataa kana keessa hojiiwwan bu'a qabeessa ta'an hedduu hojjeteera. Bara baajataa kana keessatti hooggantootaa fi ogeeyyii 1917 irratti tarkaanfiin seeraa fudhatameera. Akkasumas qabeenya mootummaa fi uummataa birrii miliyoona 706 ol ta'u saamicharraa baraaruun danda'ameera. Raawwii hojii bara baajataa 2018 irratti qaamolee raawwii hojii olaanaa galmeessaniif beekamtii kennuun gara fuulduraatti sirna hojiiwwan malaammaltummaa saaxiluuf bu'aa qabatamaa fiduu danda'u akka diriiru kallattiin kaa'ameera.